Ijoollee baay'een maallaan jettu fayyoodhaaf jiraa walitti araarsii fayyoodhaaf jiraa walitti deebisii naan jettanii koomentiin godhe jalattis barreessaa turtanii dheengaddas immoo ijoolleen namni lama sagalee naa qabanii turan jechuudha akka walitti araarsuu fi ani hinillee walitti araarsuudhaa fi lamman isaaniitiyyuu silkii nan dawwala garuu mana dhaquuf immoo biizii ta'ee yoo mana dhaqes immoo jiraa argachuu hin danda'u kan hin argadhu fayyoodha waan ta'eef yoo na danda'ame silkiidhaan walitti fidee guruppii hidhee akka iddoo tokkotti walitti argamnu yookaan immoo akka inni mana ishee dhufee walitti araarsu yoon godhe malee naa ta'uu dide beektan yaadeen dadhabee mikinaata barbaadeen dadhabee akkamittiin akka walitti araarsu akkamittiin akka walitti deebisu yaadeen ture jechuudha garuu naaf hin mijanne kanaaf malee walitti araarsuu dhiisee mili dhiifama salaamata isiniin gaafanne assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu warroota amantii biraatiif ashamaa harka fuunee jira jirtu bakka jirteetti nageenya rabbii sinfaanaa jiraatu annaa qaaquuti galata rabbii bakka jiraattanii akkasumas warroonni tsooma qabdanii amantii kiristaanaas bagattiin isin geessiniin jechuun barbaada akkasumas immoo ijoollee keenya amantii musliimaa hundi keenya iyyuu baga rabbiin ittiin nu ga'e nama tsoommannee keerii dalagannuu ji'a ramadaana kana keessa rabbiin nu haa taasisuun jedha hunda keessan iyyuu rabbiin bagattiin isiniin ga'e musliimas ta'a kiristaanas ta'a amantii kamiin iyyuu qabaadha rabbiin hunda keessan iyyuu baga isiniin ga'e isiniin jechuun barbaada. An dhugaa rabbii yaada sinnaa kaaftanii sagalee as keessa gashuu nan danda'a ijoollee baay'een guruuppiidhaan qabnu walitti deebisii fayyoon miskinaa maalidha jettaniitu dubbachaa turtan jechuudha. Dhugaadha wallaalle garuu ofiifiyyuu rakkoo keessa hin jira ofiifiyyuu bibirrachaan ta'a quruphee beektu miti akka qurupheen itti teessutti hin ta'a dhugaa rabbiin isiniin jedha akka qurupheen itti teessutti hin ta'a malee qurupheen amma gaafa daggala keessa teessu namni na waraana namni na rukuta jetteetu bibirrachaa teessii jechuudha. Anis bibirrachaan taa'uttira dhugaa rabbii bibirrachaa sodaachaa asitti dhufee na qabatinaa asitti dhufee na ajjeesinaa jaarsi kiyya kan jedhamu ifama sodaachaan taa'uttira dhugaa rabbiin isiniin jedha baay'ee tokko sodaachaa taa'uttira an dhugaa rabbiin jedhu sobee hedduu tokko sodaadha hedduu rakkoo cimaa keessa jira jechuudha. Kanaaf asirratti immoo yeroo hundaa ba'een dubbadhu asirratti immoo ba'ee yeroo hundaa hin haasa'u malee asumarratti waan illee fideen dubbadhu jedheetan jira malee baay'ee tokkon iyyuu cinqamaa jira baay'ee tokkon iyyuu yaaddaa jira garuu kan fayyoo kun immoo hedduu na aarsa dhugaa rabbii maaliif jennaani amma deengadda isheen bo'aa turte jechuudha. Baay'ee tokko bo'aa turte na ajjeesa minaamin jettee amma inni mana guutummaan guutuutti mana isheen itti dadhabdee waggaa amma kana biyya ormaa teessee jechuudha xiqqaattu iyyuu jechuudha fayyoo namuma biyya ormaa teessetti iyyuu wanta badiin hojjennee lafa bitatteetti mana itti ijaarrachaa jirti jechuudha. Saniif manni kun otuma ta'e iyyuu qixxeetti gargar fudhachuu qaba malee abbaan kakuu fudhachuu hin qabu jechuudha. Garuu sababa kanaaf bo'aa turte ani abbaa kakuurra sin goruu fayyoorra sin goruu jechuudha. Maaliif jennaan isaan lamman anaaf iyyuu tokko lamman isaanii iyyuu anaaf tokko jechuudha. Ija bitaa fi ija mirgaatii jechuudha. Maaliif jennaan namni bultii keessatti numa wal lola namni bultii keessatti waliin dhabin hin jiru garuu immoo hin tura malee deebi'ee araaramuun oolu jechuudha. Inni araaramta yookaan amas jaarsolii si araarsaa yookaan immoo ofuma abbaan sun gaabbee booji'amee deebi'uu danda'a. Kanaaf iyyuu anammanii yoo fayyoon miidhama qabaattes fayyoon miidhamishee kanaa yoo abbaan kakuus immoo miidhama qabaate abbaan kakuu miidhamisaa kanaa jedhee dubbachuu hin danda'u. Maaliif jennaan rabbi walitti haa deebisu rabbi walitti haa fidu jedhee mikinaata ittiin karan ittiin walitti deebisuun barbaadedha malee karan ittiin walitti araarsuun barbaada malee jechuudha. Isa kanarras goree ishee kanarras hin goruu jechuudha. Maaliif bor walitti deebuu danda'u hin beekamu. Amma inni naa mallatteessii jennaan didee mana waraqaatti geeffattee bakka manaallee dheengadda deemtee baay'ee tokko boossee dubbii gochaa turte ittiin qabaayyuu turte jechuudha. Ittiin qabaa turte baay'ee tokko amma tuume amma jiraan amma dubbii barbaade yerumaaf aaree iyya malee ammatu amma dubbii barbaade yeroo sana mana koo dhuftee na jeetti jedhee hiisisuu danda'a. Yeroo ammatu ni hiisisee immoo fayyoodhaaf iyyuu karaa banee jechuudha. Amma isheen kan isheen poolisii qabdeetti hin geessinee fi kan isheen mana murtiitti daxxee himattee seeraan poolisii qabsiifattee mana sanarraa hiisifachuu dandeessi. Dimokiraasii keessa jirti. Amma bakka koon ofirraa hiisisuu dandeessi garuu jechuudha amalaan gaafachaa jirti. Amalaanitu suuta jettee
gaafachuutti jirti malee ammatu dirqiidhaan yookaan immoo jibbasa garmalee jibbitee garmaree aartee jetteeti yookiin natti deebiinnaa laataa jechuu dandeessi hin beekamu. Isa kana asabdeetti malee amma poolisii qabsiisuu hin dandeessi. Inni illee dhuftana jette jedhee poolisii qabsiisuu danda'a. Isinii galaa miti. Kanaafuu jennaani ankaran ittiin walitti araarsuu amma ishee gaafachaa jira dhiisi dubbii kana innumti irraa agalu gaafa irraa galee jedhu jechinni jedhu amma jechanni mucaadhaan jedhudha kanneen ishee aarsee baay'ee tokko itti dhagahame jechanni meetiidhaan jedhudha. Diqaalaa minaamina maaf jedhe diqaalaa kee akkana godhi diqaalaa kee akkana godhi jedhamti inni gaafa haasa'u isa kana aartee jechuudha. Malee haga kana hin aartu jechuudha Fayyoon malee qabeenya ishee immoo yookaan qixxee gargar fudhatu booddee mana seeraa dhaquun isaanii oolu qixxee gargar fudhatu malee jiraa bichaanii qabeenya sana fudhatu jechuudha. Seerriyyuun kennuufi harmeen isaanii eeyyuu dawwalaa miloo silkiin dawwalamaan jiru kanaaf jennaan qabeenya isaanii sana seera gargar fuudhaaf malee Fayyoo bichaan hin fudhattu jechuudha. Sanarraan immoo harmeen ishee baay'ee tokko cinqamanii jiru dhugaa rabbi baay'ee tokko jechuudha cinqamanii jiru baay'ee tokko yaaddaanii jiru jechuudha. Baay'ee tokko sodaatanii jiru. Kaleessa akkuma argitanii jiraatti dawwalanii haasa'aa turanii jechuudha. Jiraatti dubbachaa turani. Dhiisii maaliif kana gootaa maaf qabeenya ishee dhoowwattaa jiranii bakka dhugaa rabbi harmeen ishee baay'ee tokko obsa qabu. Bakka Fayyoon gaafa cinqiniti baay'atu gaafa maal jettu harmee isheetti dawwalteeti kan isheen akka intini tasgabbooftu taatu jechuudha. Malee jechuudha dhugaa rabbi harmee ishee jajjabeessaa baay'ee jajjabeessiti haa galatoomanii baay'ees obsa qabu jechuudha. Akkasumas isin argitanii amalaan gaafatanii jira namni silaa dubbii godhee maal godheetu dubbata miti isaan garuu amalaan gaafatanii hundaafiyyuu rabbi isaa walitti araarsu ani immoo mana deemee akka isaan walitti dhufan nan godha silkii dawwalee fi guyyaa qabee fi jechuudha akka isaan walitti dhufanii bakka waanuma jiru iyyuu furan nan godha jechuudha. Guyyaa yoo argadde qaninni firii jiru Fayyoon illee mana jirti rakkoo hin qabu qaninni firii jiru hojii oola waan ta'eef gaafadhee silkiidhaanii akka inni dhufu nan godha yookiin mana kanatti waamee gaafadha jechuudha. Dhossaadhaan waamee Fayyoos asitti waamee abbaa kakuus asitti waamee Fayyoo jiran jedhuuni akkuma nama buna affeeruu yookaan immoo akkuma waan ta'e mana keessaa waan rakkisetti kottaa waan asirreessaa jedhani lamman isaanii walitti fidee yoon gaafadhe malee mana Fayyootti kottu yoon jedheeni abbaa kakuutiin nama fagoo jira bakka mana isaatii taa'aa jira miti bakka mana isaatii jira bakka mana jaarratan ammaa jira Fayyoon immoo as jirti yoon mana Fayyootti kottu jedheen hin dhufu yoo akka tasaa ijoollee ilaaluu dhufe malee jechuudha. Gaafa ijoollee ilaaluu dhufe immoo hin dawwalaaf silumayyuu Fayyoodha akkasitti dhufee irra hin ba'u malee dhugaa rabbii Fayyoon rakkoo tokkoyyuu hin qabdu innillee rakkoo tokkoyyuu hin qabu walumatti daddarbu jaarsaaf jaartiin immoo akkasuma wallolu walitti araaramu ana akka mataa kiyyaatti qilleensi gidduu ba'uu baatee otuma ofuma isaaniitii tasgabbaanii araaramanii hedduu tokko natti tola hedduu tokko na gammachiisa. Ani gammachuu isaanii fedhaa ani tokko ta'uu isaanii fedhaa jechuudha. Kanaan dura immoo wanti isin jechuu barbaadu ijoolleen hundumti keessaniyyuu karaa isaaniitiin sababa goradhee beekaa akkasaan walitti araaramanii fi yaada mataa kiyyaa fidadhee akkasaan walitti araaraman godheen ture. Ijoolleen achirratti baay'ee tokko natti aartaniitu mufattanii turtanii asumarraan dhiifama naa godhaa isaniin jechuun barbaada. Maaliif jennaani dhugaa seetanii na arrabsaa turtan waan ta'eef ani garuu karan ittiin taraarsu barbaaddadheetanii carraa sanatti fayyadame carraan galuu wal qabe jechuudha. Namni tokko sababa malee waa waliin qabsiisu sanaaf aartanii na lolaa turtanii asumarraan dhiifama naa godhaa anillee dhiifama isinii godhee jira silayyuu anatu balleessi waan ta'eef anuma garaatti iyyuu qabadhee hin jiru isinis garaatti hin qabattina dhiifama naa godhaa isiniin jechuun barbaada. Waan dhaggeeffatanii guddaa tokko galatooma ulfaadhaa hunda keenyaaf iyyuu du'aa hin godhaa anillee du'aa isinii godhaa rabbiin isin haa gargaaru.